dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu har'a gaaffii Aadde Dinqinash Dheeressaa dura teessuu ijaarsa dubartoota Oromoo Internationally yookiin addunyaa ammataa wajjiniin gaaffii fi deebii qabannee isinii dhiyaanna. Aadde Dinqinash duraan dursee baga gara raadiyoo keenyaatti waamicha keenya dhaggeeffattanii gaaffii isinii dhiyeessine deebisuudhaaf nagaan dhuftanii isiniin jedha. Gaaffiin koo kaayyoon waldaa kana maal akka ta'e toonaa ibsitanii. Taana sanas fayyaa ta'a kanarratti affeeruu keessaniiti. Egaa waldaan kun maqaan isaa akkuma tu jette International Oromo Women's Organization jedhama afaan Ingiliziitiin. Afaan Oromootiin ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaati. Jaarmiyaan kun miti mootummaadha yookiin immoo bu'aa afaan hojjetu miti. Non-profit, non-governmental organization jechuudha. Kaayyoon jaarmiyaa kanaa inni duraa warra sagalee hin qabne akkuma inni keenyarra jirutti warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uu sagalee keenya dhageessisuu fi bakka buunee sagalee ta'uufii fi dubartoonni guutummaadhumatti dubartoota guutummaadhumatti humneessuu yookiin aangeessuu yookiin immoo empowering kun immoo dinagdeetiinis hawaasummaatiinis barnootaanis siyaasaanis dubartoota aangeessuu fi ofii isaanii irra darbanii dubartoonni baratanii ofii isaanii irra darbanii mirga saba isaanii eegsisuu akka danda'an mirga uummata isaaniif gumaachuu akka danda'an guddina biyya isaaniif gumaachuu akka danda'an aadaa duubatti afaarraa akka wal barsiisuudhaan aadaa duubatti afaa keessaa akka baanu dubartoonni biyya ambaa jiran keessumaayyuu immoo bakka adda addaan waan jiraniif ijoolleen biyya alaatti dhalatanii guddatan kun saba isaanii beekan biyya isaanii wallaalanii kaafu afaan isaanii wallaalanii kaafu kanaaf wal fakkeessinee akka gaasha akka sabaatti ijoolleen akkatti afaanii fi aadaa isaanii baranii guddatan gochuuf yeroodhaan immoo barnoota adda addaa fakkeenyaaf karaa fayyaa fa'aa beektota warra adda addaa qaban walitti finnee barnoota argachuuf rakkinni karaa biraa immoo dubartii tokko irratti fakkeenyaaf hoo ga'e karaa hundumaa biyya jirru hundumaatti sagalee keenya addunyaatti dhageessisu amma yeroo darbee akka dhageessanii maas miidiyaarraa alam dachaasaa kan jedhamtu gara boodanaatti dhufna isa gaaffii tole kan biraa kana ta'ee sagalee keenya dhageessisuudha jechuudha. Gaariidha. Waldaan kun edda dhaabbatee umrii hammamii qaba? Erga dhaabbatee bara 4 ta'uuf gamma waggaa 4 ta'uuf gara waggaa 4 ta'uuf 2007 keessadhaan ijaarame. Hayyama san argame galmaa'essanii mootummaa hayyama argates barma kana keessadha. Tole edda maqaan isaa ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa mataa erga ta'e gareen kana jalatti internationally karaa biyyoota adda addaa biyya kana alatti jechuun Washington DC fi naannoo ishiitii alatti bakki itti ijaartan hin jira. Egaa
hojiin kun erga jalqabamee dubartoota Oromoo bakka adda addaatti ijaaramuudhuma jaarmiyaan kun jiraachuu isaa beeksisuu ture hojiin keenya inni dura. Haga danda'ame karaa danda'ame hundumaa biyyoota adda addaa irratti beeksisnee amma harki caalan beeku jaarmiyaan kun jiraachuu isaa. Kanarraan kan ka'e immoo hidhata uummachaa jirra miseensota biyyoota adda addaa irraa qabna. Neetwoorkii ijaarrachaa jirra amma. Kanaaf amma konferensii bara darbes Frankfurt Jarman irratti dubartoota addunyaa irraa walitti qabamaniif konferensii gooneerra. Akkasuma itti fufa. Warra ijaaramanii jiran jajjabeessu warra ijaaramne ijaaru kana dhagaa hojiin keenya biyya alaa keessa jechuudha. Dubartoonni qaama guddaa uummataa wanta ta'aniif hirmaannaan yookiin qooda fudhannaan dubartoota hammam jettanii yaaddu? Jaarmiyaa kanarratti moo waan biraarraa hundumaarratti? Jaarmiyaa kana keessatti. Egaa waa baay'ee ilaaluu qabna dubartoonni akka gaariitti akka irratti hirmaatanii fi waan baay'ee duubatti nu harkisu baay'eetu jira dubartoota. Aadaan inni guddaan aadaan jira. Karaa adda addaa immoo otoo fedha qabanii immoo haalli jireenyaa haalli hojii itti ta'uu didee keessatti hirmaachuu dhiisuu ni malu. Haga barbaadanitti yoo ta'uu baate iyyuu hirmaachaadhuma jiru. Hagidaan ta'anii warri konshiishii ta'anii jechuun warri dammaqanii bu'aan isaa maal akka ta'e gara fuulduraatti itti amananii hirmaachaa jiru. Kun immoo egaa baay'inaan immoo dabaluu fi barnoota baay'ee nu barbaachisa. Baay'ee humna guddaa nu barbaachisa. Qabeenyas nu barbaachisa. Akka garaatti sochoonee barsiisnee maal akka ta'e kaayyoonsaa barnootuma guddaas nu barbaachisa. Maaliif waan kun waan uummata kana keessatti kanaan dura hin turreef waan jaarmiyaa dubartootaa. Jaarmiyaan dubartootaa kun bu'aa qabaa hin qabu isa barsiisuun mataansaa isa wal barsiisuun wal dhaggeeffachuu danda'u mataansaa humna guddaa barbaachisa yeroos barbaachisa. Kanaaf haga ammaatti warri keessatti hirmaachaa jiru akka gaariitti. Warri amma yoonaan hirmaanne immoo ofumaafuu haalli keessa jiran hundumti isaayyuu waan mijataa hin taaneef hin hirmaanne. Kun immoo suutaan barnootaan suutaan dhufa malee akkatti har'a ta'ee har'aan dhaabbatu miti. Suutaan jalaan dhufe jabaadha. Gaaffiin kun itti aanu immoo waldaan kun dubartoota baqattoota rakkattoota wanti gargaare yookiin immoo gargaaruudhaaf karoorfate yoo jiraate na ibsitan gaarii. Amma dandeenya ammaatti akka kaayyoo keenyaatti sagalee keenya dhageessifachaa jirra. Karaa adda addaa dubartoota bara 2009 bara 2010 dhalaa warra hidhamanii dubartoota warra hidhaman mana hidhaarraa hiiksisuuf akka keessa wanni taphattu Hillary Clinton State Department biyya kanaaf barreessineerra dhalaa lama. Baranammoo amajjii keessa Pireezidaanti Barack Obaamaa fi waa'ee lafarraa uummata Oromoo buqqisanii uummata biyya sanaa buqqisanii lafa gurgurachaa jiranii kana innis deebiinuu kenneerra kana ibsanneerra kana keessatti dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamaa waan jiraniif iyyuma kana keessatti iyyata keenya dhageessisneerra. Bakka baqattoonni jiran bakka rakkinni gahetti immoo xalayaa bakka barbaachisutti xalayaa deeggaraa barreessinaa fi bakka aaga dandeenya gadaayyuu hin qabnu amma aaga dandeenya immoo qarshiidhaanis gargaaruu yaalla. Amma garuu harkaa qabnu shamarran baqattummaatiin biyyoota Afrikaa keessa jiranii barumsarraa addaan citanii waan jiraniif kanarratti bobba'aa jirraa. Yoo dandeenye gargaarsa arganneefis ofii keenyas humna namaa soo arganneef
mana barumsaa akkaataa isaan itti fufuu danda'an kana irratti hojjechaa jirra yeroo ammaa kana. Gaariidha. Keessumattuu dubartoonni karaa bahaa karaa giddugaleessaa lafa isaaniirraa buqqa'anii maatii isaanii ijoollee dugdatti baatanii ijoolleen beelaan harkatti hubamaa reeffa baatanii olii gadi buqqa'anii deemaa jiru. Kanarratti waan isin qaqqabe yookiin immoo akka gargaarsa gootaniif namni waldaa kana beekee waan isin gaafate hin jiraachi. Nu ergaa jiru nu ergu yamana turanii baay'eedha warri rakkachaa jiranii garuu nu humna hin qabu humnatu hin jabaannee ijaaramne irra ta'e dafnee waan akka sagalee keenya dhageessisuu dandeenya waan isaan barbaachisu nus bira dhaabbachuu dandeenya nuti humna dhabna humna namaas hin qabnu qabeenyas hin qabnu kan hundumaa gochuudhaaf yaadna haga yaada keenyaatti haga gochuu dandeenyutti ni goona gochaa jirra garuu gahaa miti dhuguma kun baay'inaan uummatni inni bal'aan akka jirutti irratti bobba'e malee wanta kana jaarmiyaa xiqqaatiin kan keessaa bahuu hin danda'ama jechuun nama dhibaa garuu haga danda'ame haga humna keenyaatti gochuuf duubatti hin jenne. Gaaffiin koonni gara biraan immoo duraanillee kaasuu yaaltanittu dubartii baqattee lubbuun ishee dararame alam dachaasaa wayita duute mormiin yookiin immoo tarkaanfiin waldaan kun fudhate yoo jiraate maal akka fakkaatu gara fuulduraattis immoo dubbiin ishee akka gumaan ishee hin banneef dubbiin seeratti dhiyaatanii mormuu yoo jiraate isa sotorra naa buustanii kanaafan duubatti deebina jedheetanii sin dhaabate. Egaa akkumaan seedhan ammas garma humnichaatti deebina. Seeratti dhiyaachuu fi abukaattoo dhaabbachuu barbaachisaadha. Abukaattoo dhaabachuuf immoo horii barbaachisaa. Biyya kanatti horii salphaa miti abukaattoof kaffalama akkuma keessa beektanii. Kana gochuuf akkumaan sila jedhee dubartoonni hundumtuu biyya alaa warri biraan walitti dhufanii nu ilaala dubbiin kun booruu waan keenya ta'uu mala waan obboloota keenya ta'uu warra namitti dhiyoof maatii keenya ta'uu ni danda'a. Kun tokko lama miti walitti dhufnee wal qabannee humna taanee atilis bakka hundumaatti amma yeroon akkasiin sila kaasuu yaade biyya hundumaatti ijaaramne jabaannee yoo jiraanne wanta akkasii yeroo mudatu hiriira faa baane biyya keessa jirutti himanna. Gaaffiin kunis akka mootummaatti dhiyaate mootummaan hordofee seeratti akka dhiyeessu gochuu danda'a. Kun egaan dhufu hundumsaa kun hundumtuu waan dhufuu danda'u ijaaramuurraati. Wal ijaaruurraati, wal qabachuurraati, wal jabeessuurraati. Qabeenyaanis humnaanis beekumsaanis karaa adda addaa wal qabachuurraati dhufu kun hundumtuu maddii furmaata rakkina keenya jaarmiyaadha. Amma irra deebi'een jedha maddii furmaata keenya jaarmiyaadha. Kanaaf wal ijaaruun wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhuguma waldaan kun jabaatee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Biyya keessattis alattis rakkoon hedduun akkuma dubartoota obboleeyyan keenya irra ga'aa jiru quba qabna. Ammas ga'aatuma jira. Kan alam kun garuu akka fakkeenyaatti dhiyaate malee kumaatamatti kan lakkaa'aman obboleeyyan keenya gara biyya Arabaatti biyya keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef rakkoo haala siyaasaa fi rakkoo biyya keessatti irratti raawwatamaa jiru irraa baqatanii karaatti kan dhumaa jiran irbaata waraabessaa kan ta'an kumaatamatti kan lakkaa'amantu jira. Waldaan kun jabaachuunsaa rakkoo dubartoota xiqqoo irraa hambisa jettanii yaaddu. Baay'isee waldaan kun hin jalqabame malee iddoo isaan geente iddoo ga'uu danda'uun geenyesi
xumuras immoo hin qabu maaliif dhaloota irraa dhalootatti waan darbudha dubartoonni ijaaramanii mirga isaanii kabachiisuuf mirga saba isaanii mirga ummata isaanii mirga hundumaa karaa hundumaa bifa hundumaatiin kabachiisuuf jaarmiyaan kun itti fufa maaliif shamarran amma nuti jira amma nuti jalqabee warri dhaloonni nutti aanu immoo nu harkaa fuudhuu qabu hirmaata dhufan keessatti hirmaatanii shamarran amma nutti aananii jiran dhaloonni nutti aanee jiru fudhachuu qaba isaan immoo dhaloota dhufutti dabarsuu qabu akkasuma ta'ee ijaarame jabaatee yoo deeme amma fakkeenya dubartoota biyya Ameerikaa kana fudhadha baay'ee dhageettii qabu akka dubartiitti ammas gaaffii yoo qabaatan iyyuu xixiqqaadha mirga qabu waan barbaadan murteessifachuu danda'u mootummaa kanaaf akka kana yoo humna taane malee rakkoon nurraa hin hir'isu nurratti dabalama malee garuu nuti humna taane bahuu qabna wal ijaarre kun immoo karaa biraa miti wal ijaaruu biraati ijaaramuu irratti dhufu hunduutu kanaaf ijaaramuu barbaachisaadha nuti ni jalqabne ni ijaarre jaarmiyaa isaaniitti dubartoonni kana boodan keenya miti warra ijaarii miti warra ganama dura bu'uura ishee miti jaarmiyaan kun kana booda jaarmiyaan kun jaarmiyaa dubartoota Oromooti akka jiran hundatti jaarmiyaa isaanii haa jabeessani mirga isaanii achi keessan haa gaafatatani waan isaan barbaachisu achi keessatti fooyyeffachuuf dhageessifachuuf akka danda'aniif haan ijaarame hundumtuu dhaggeeffatama kanaaf kana baruu qabna. Gaariidha baay'een isin galateeffadha. Karaa gara biraa immoo reediyoon safana balbal kunni afaan Oromootiin fi afaan Amaaraatiin hojii isaa jalqabeera. Kun bu'aa maalii qaba jettanii yaaddu akka ilaalcha keessanitti? Baay'ee bu'aa qaba malee. Kama fedhayyuu saba tokkoof karaan wal qunnamti karaan uummatatti bahee uummanni irratti wal mari'atu yaada isaa waliin dabarsu odeeffannoo adda addaan argatu karaa kanaatiin baay'ee barbaachisaadha baay'ee nama gargaara baay'ee gaariidha jedha. Kan uumammoo dhaamsi dabarfattanii jiraate? Dhaamsi qabu ummata Oromoo maraaf jajjabeessaa haa ijaaramnu dubartoota jajjabeessaa kana qabu dubartoonni ijaaramanii kama hundumaayyuu jajjabeessaa jedha ummata Oromoo maraaf bakka jiranitti kanneen jaarmiyaan kun akkuma asii jedhee kan jalqabee qofaa miti kana booda shamarran booruu dhufanii haa fudhatanii itti gaafatamummaa haa qabaatanii kottaati keessatti hirmaadhaan jedha dubartoota Oromoos haalli adda addaa jiraachuun mala baay'ee amma yeroo baay'ee bakka adda addaatti hojii adda addaa irratti nu gaafatan karaa wal qunnamtiiti. Wal qunnamtiin namoota warra akka garaa isaanii intarneetii qabanii fi weebsaayitiin keenya www.iowo.org seenanii argatu information gahaa achumaanis karaa hin qunnamte achirraa argatu yookaan achi immoo iimeelii nu erguu danda'u iowo@iowo.org jedhanii nu erguu danda'u. Warri kanan dura hin qabne immoo bakka adda addaa jiran immoo barreeffamaan karaa saanduqa poostaa 34144 Washington DC 22243 irratti barreessanii waan barbaadan nu erguu danda'u yaada isaanii nu erguu danda'u websaayitii sana keessa warri seenuu danda'anii contact information an jedhu jira comment an jedhu jira dhaamsa karaa adda addaa nu erguu danda'u. Kanaaf yeroo baay'ee haala wal qunnamtiitti badaatti wal hin qabnuuti rakkoo addanaa akkanaa kana bakka adda addaatti dhageenya ammas kan manuu dabarsaa dhaamsa kana jennu. Yaada gaariidha nuti reediyoon kunis kan uummataa jaa ta'eef uummanni Oromoo meeshaawwan sabquunnamtii yookiin immoo
meeshaa miidiyaa adda addaa amma kanatti bal'inaan waan hin qabne ammi jiran hundumtuu wal gargaaranii reediyoon community keenyaas seefana balbaalis hundumtuu tokko ta'anii yaada keessan akka bakkaan ga'an nan abdadha. Na waa tokko sin qunnames immoo karaa kanaan ergaa keessan dabarsuuf kutaan qophii kun qophaa'aadha. Ayyaa ta'a eebbifamaa jabaadhaa sinis egaa haa jabaannu wal qabanne haa jabaannu uummannis wal cinaa haa dhaabannu jedha. Baay'ee galatoomaa. Galatoomaa yeroo keessan dadhabdanii dhuftanii nu kennuu keessanii baay'ee galatoomaa. Halkan gaarii. Tole nagaan. Falmii mirga keetiif bilisummaa keetiif mirga namaa hin tuqin keetiis hin tuysisin. Intellectuals, women, sold our lives, looting our resources, developing buildings, prison thousands of our students, Oromo students are in prison, our intellectuals are in prison, our students are in prison, our ladies are raped. You have family in prison. Brothers and sisters who are killed. What do you want to say to the people inside? Sold your soul for a piece of bread or a piece of land. Those who are supporting the dictator because of benefits. You are sucking the blood of the mass and the Oromo people. The Oromo mothers are crying. Father was waiting for their son to be grown up and peace and selfish and life. These have been murdered, tortured, disappeared. They've been vanished, disappeared. They're holding the Trojan horses. Those are sold. They're sold and harassing and torturing the Oromo They're killing the Oromo people. Our land is sold. We're already sold in it. Let's leave and go now. Those people who are now aligned with the dictators, we don't know when the coalition comes to that country. We don't know when the coalition Wajane
wayyaanee uummata keenya ajjeesaa jiru, uummata keenya qabeenya keenya zarafaa jiran dura dhaabbachuudhaaf kanaaf uummanni dhiiraa fi dhalaa fi dubartiin hundinuu ijoolleen qabannee baanee bakka sanatti dura dhaabbannoo isaaniitiif jirra. Kanaafuu warri dhaggeeffatan hundi warri biyya jirtanis akka kana yaada kana nu bira dhaabbattan. OPDO bitamtuunis uummata keenya gurguruuf jirti. Uummata Oromoo bakka buutee OPDO namaa takka Oromoo hin gootu, Oromoos miti. Oromoon OPDOon bitamtuu warra garaati. Kanaafuu uummata Oromoo bakka hin bu'ani. Wayyaaneen uummata keenya fixuu jirti. Ilmaan keenya fixuu jirti. Qabeenya keenya saamuu jirti. Biyya isiitti akka deebitu uummata keenya akka nagaa kennitu isii gaafannaa. Arraafatti biyya fitillayyoo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo dogoggorsiisuudhaaf naannawaa adda addaa keessatti uummata Oromoo sirna habashaa jala qabuudhaaf caasaa diriirfatte tana fashalsiisu naannawaa kana argamne jechuudha. Qofa odoo hin ta'in naannawaa biyyoota hedduu keessatti waan kana dura dhaabbachaa jirra. Injifannoos argachaa jirra. Akkuma ilaaltanii agartanii hiriirri seenaa magaalaa kanaa keessatti kan argaman baay'ina namaa cufoonni goonuuf Oromummaa fi mirga Oromoo kabachiisu. Oromoo biyya isaa deeffatee akka dhuunfatu, Oromoon akka abbaa biyyaa ta'u, biyya isaa irratti akka muree murteessu malee akka diinni lafa Oromoo keessatti ilmaan Oromoo hidhee ajjeese ilmaan Oromoo waan isaan godhan, waan isaan godhuu barbaadan gochisiisaniifi. Kanaaf Oromiyaan ni bilisoomti, ilmaan Oromoo mirga isaaniitiif ni dhaabbatan. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa injifannoo uummata Oromooti. Milkii gaarii.